harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee irra oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Godina Harargee lixaa aanaa Masalaatti mana murtii aanichaa dargaggoota 13 irratti hidhaa waggaa 11 fi tokko isaanii irratti ammoo qarshii 2000 murteessuun isaa himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Manni murtii godina Harargee lixaa aanaa Masalaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen qeerroowwan 13 irratti hidhaa waggaa 11 fi tokko isaanii irratti qarshii 2000 murteessuun himame. Aanaa Masalaa argaa zoonii coomaa keessatti namoota 13 jechuudha. Maqaan isaanii Jaafar Saanii, Naggash Sultaan, Jaafar Mizaayi, Ahadii Muhammad Ibro, Jahil Abdisala, Hiidee Haan, Beedee Muhammad, Aadam Ahmed Muhammad, Hussein Adam, Muhammad Rashid, Muhammad Hussein, Abdul Sadiq, Kamal Muhammad Ibro, kan midhaan qofaa Boroyaa jedhama. Isaan kana kana murtiitti dhiyeessanii waggaa 11 fi adabbii maallaqaa qarshii 2000 itti muranii deemarraan ta'e. Murtoon murtaa'es ta'e himannaan qeerroowwan kanneen irratti dhiyaate shira mootummaa wayyaaneen kan golgamedha kan jedhani namni kun gochaan kun tasumaa sochii saba Oromoo taasisaatti jirus ta'e kaayyoo keenyarraa duubatti kan nu deebisu miti jechuudhaan dargaggoonni kunneen diddaa isaanii agarsiisaa akka turanis namni dhaddacha kana hordofaatti turan tokko OMN'tti himanii jiru. Waajjiraalee mootummaa gurguddoo waraana meeshaa waraanaa booda jechuudhaan himata karaa shororkeessummaatti himatan jechuudha isaan kana. Namoonni naannoo mana murtii kanaatti argamanis gama isaaniitiin wayyaaneen guyyaa 11 biyyattii bulchuudhaaf abdii hin qabne hidhaa waggaa 11 qeerroowwan kanneen irratti murteessuun salphina jechuun itti qoosaa akka turanis namni kun himanii jiru. Qabsoo keenyarraa itti fufnaa waqtichi hajiin Oromoodhaa Baqqalaa Garbaatii hidha jiraa hidhaan Oromoodhaaf mana jechaa turani hanqaa bilisummaatti hidhaa fi ajjechaan uleen iddoo hin deebisee jechaa turan jechuudha. Haalli naannoo Masalaa jiroo dhimma kana faana wal qabsiisee maal fakkaata galgala kana? Nama adda bittinneessaa turani waraanni bittinneessaa jechuudha waan kana nama kawwanitti kawwanii bittinneessaa turani gara mana murtii sanitti gartee firootanii fi haadhaa fi abbaa maatii warra kanaaf waan dhufan achi ariyaatti turani akka asii jaamichaa namni garuu hidhaan biyya hin deebisee wayyaa haa ta'u gaa galatoomii ulfaadhu ibsanuuf kenniteef. Dhaanta dabalataa hin qabu. Tole maal ture mee dhaammadhu? Dhaanta dabalataa kana Oromoo diyaaspooraa jiraatan waan jechuun barbaadu. Oromoo diyaaspooraa jettan wanni irratti xiyyeeffatan qeerroo biyya keessa argaa jirtu kanarra hidhachiisuu irratti jabaadhaan jiran. Ammallee diinni afaan qawweetiin waan nu fixaa jiru wayyaaniin afaan qawwee malee waan hin beekne nutis tokkummaa hidhannee Oromoo keessa irraa baasuu qabnaan jedha. Dhaamsi jaanaa Walloo aanaa Baatee keessatti hidhattooti mootummaa namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jirantu himame. Bal'ina oduu kanaaf Usmaan Ukkume. Tibba kanarraa jalqabee Walloo aanaalee Baatee Harxummaa Fursee Daawwee fi bakka garagaraatti miidhaan ammeenyaa hoomaa waraana biyyattiin jiraattota mudataa jiru ammas itti fufee jira. Jiraattonni aanaalee kanniini roorroo isaan irratti fe'amtee jirtu ofirraa fonqolchuuf diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Aanaa Baatee keessatti guyyaa kaleessaa osoo jiraattonni diddaa isaanii agarsiisaa jiranitti tarkaanfii loltoonni gara jabeeyyii irratti fudhataniin lubbuun namoota nagaa darbuu jiraataa naannichaa tokko dubbatan. Baateettis kaleessallee wallolaa oolan hubannoo cimaallee jedhamne uummata Oromoo keessaa namni lama du'ee kan jaldeessanii kanaan ammoo wattaaddarriinis akkatti qabameetti dhiyeessuunislee dhimee ol garangallee jecha agartee nutti beeksisanii ture. Namni kun akka nuuf himanitti hoomaan waraana biyyattii tarkaanfiilee kana fakkaatu namoota nagaa irratti fudhachuuf ammas gamasitti bobbaafamaa akka jiran ibsan. Nagaa fi tasgabbiin aanaalee hedduu keessatti dhabamuu kan nuuf himan namni kun kana raawwachaa kan jiran loltoota gara jabeeyyii mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru bobbaaseen akka ta'e ibsan. Rakkooleen kun gara aanaa Harxummaa Hursee keessattis geggeeffamaa akka jiru himanii magaalaa Caffaa Roobiitti ammoo loltoonni kun humnaan jiraattota harkaa qabeenya saamaa jiran.
akkuma hawaasa bal'atti biyyattii nagartee akka diinaa godhate dhukaasa diinga badaname nama warra seenan osin nama afaasa warra seenaa jiraatatti beeku ta'arraa fudhatanii qabeenya 50 irra garafanii wayyaanee garafa akka diinatti qabatee jecha hawaasa bal'aa akka diinatti qabatee bakkuma hawaasni akka jiruun baqatee nuti jira waan kanaan ka'e injichi inni shakki buchillee jeetu keessa gartee buchillee baasee bineetu gadhiisee kanaan ammoo itti irratti dhiyeessu jira kan ta'aa jiru kun magaalaa Caffaaruu aanaa magaalaa Caffaaruu. Akka namni kun jedhanitti labsiin yeroo muddamaa bahee kun nagaaf tasgabbii buusuu osoo hin taane ummatoota biyyattii irraa miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf jedhan. Kun ammoo haga ji'oota jahaatti kan itti fufu ta'uu eeranii sababa kanaaf jiraattonni hiraarfamaa jiraachuu himan. Sababa uummata Oromoo dhiyeenya dhufaasutti bane kanaan waan ta'e biyyattii hamma ji'a jahaa immoo dimokiraasiin hin jiru hamma ji'a jahaa dimokiraasiin hin jiru namni qabame adabbii takka malee akkanumaan adabaniituma seerratti dhiyeessanii jechuudha. Namoonni qabaman kanaan nama baay'ee jira kan baqatee immoo ugaasaa qabeenya isaa warraafamee ugaasaa isee deemee jira. Wayita miidhaan hammeenyaa namoota nagaa mudataa jiru kanatti diddaan ummatichaa daran finiinaa akka jirus ibsan. Haala kanaan jiraachuun hin danda'amne inni isaan afamuu biyya suuraa biyya bifnaa jedhee eeggatutti jira afamuu biyya afaan qawwee suna suuraa gargaarsina jedhee kanaan waan ta'e hundinni seenii jedhanii mukatti tumanii kun yoo nurraa buqqee malee bineensonni kun hin taane kan jedhan dhiyeessan kanaan miidhaa guddaa mootummaan inni irratti fudhatee jira hawaasni akka jiru akka bal'inatti himatanii jiranii kanaan seenii jechaan mirkaneessanii jiran. Itti dabaluun namni kun akka himanitti mootummaan humnaan taayitaa dhuunfatee jiru Oromiyaa keessatti ajjeechaa raawwataa jiru kana gara aanaa isaanii keessattis haala wal fakkaatuun geggeessaa jira jedhan. Uummata Oromoo bakka hundatti adamsee fixuudhaaf karoora bara dheeraa mootummichaa ta'ullee ibsanii jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Baaraa keessatti jiraattoti loltoota agaazii irratti tarkaanfii fudhachuun himame. Bal'ina oduu kanaaf Jamaal Waabe. Odeessi tibban arganne akka ibsutti godina addaa naannawa Finfinnee aanaa Barraaq ganda Roggee Abbuu jedhamutti loltoonni agaazii gaafa guyyaa gabaa kamisaa ummata nagaa bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa ture irratti dhukaasa baneera. Haleellaa ummata nagaa irratti agaazii raawwate kanaan mucaan waggaa 17 kan maqaan isaa Abdul Qaalib Nagaas jedhamu gara jabeenyaan rasaasa lamaan ajjeefamuun isaa beekameera. Uummanni Oromoo naannawa sanaas gocha gara jabeenyaa agaazii raawwate kana mormuudhaan fardaa fi lafoodhaan birmachuun agaazii gocha kana raawwate battalumatti ajjeesuu isaanii kan ibse maddi odeeffannoo keenyaa kun bulchiinsi aanichaas waraana agaazii uummatatti waamuudhaan uummata nagaa golchisuu isaanii mirkaneesseera. Haaluma kanaan waraanni agaazii uummata nagaa gabaadhaa galaa ture daandii irratti eeguudhaan haleellaa cimaa kan irratti raawwate yommuu ta'u namoonni hedduunis kan miidhaman ta'uun isaa beekameera. Kana malees agaaziin halkan guutuu manarra naanna'uudhaan uummata nagaa isintu jeequmsa kaasa jechuudhaan gara jabeenyaan reebaa akka jiru maddi odeeffannoo keenyaa kun dabalee ibseera. Godina Arsii aanaa Baalee Gazgaaritti dargaggoonni 170 waajjira bulchiinsa aanichaatti hidhamanii akka jirantu himame. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Ukkume. Mormiilee kanaan dura aanaa Baalee Gazgaar keessatti geggeeffamee tureen namoonni hagi tokko loltoota agaaziitiin yoo ajjeefaman namoonni 6 madaa'uun kan dagatamu miti. Loltoonni kun ajjeechaan isaan hanqannaan ammas namoota nagaa duuchaanidhaa jiran. Haga ammaatti dargaggoonni 170 ol waajjira buufata poolisii aanaa Baalee Gazgaaritti yoo hidhaman 30 ol ammoo gara mooraa leenjii waraana xollaa itti fudhatamu jiraataan aanichaa tokko nuuf himan. Yeroo ammaa kanatti haga ammaa akkuma tufeetti dargaggoonni 175 achumatti aanichumatti hafanii jiru. Ijoollee warri dargaggoonni immoo kuuwwan xollaa darban keessaa akka odeeffannoo waan tokko dhagayetti dargaggoonni 32 magaalaa Adaamaa keessa mana sirreessaa Adaamaatti deebi'anii isaan hafan immoo murtii akka fudhataniif adda Finfinneetti taasifaman kan jedhu tokkollee nagaye. Loltoonni kun kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan jechuun dargaggoota hedduu irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf barbaada akka jiranis namni kun dubbatan. Sababa kanaaf dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa baqatanii jiraachuu himan. Dargaggoo murteessa
keessaa Amaan Ahmadii fi dargaggoo Mangistuu Biraanuu keessattuu dargaggoo Mangistuu Biraanuu waggaa tokko hidhamaa dararaa fi bakka rakkoo haga hin jedhamne keessa ture. Kanaafuu amma isaan kan ammoo akkasitti barbaadeeran kumaandi boosiidhaan akka bakka argamanitti akka dhahamanii yookaan ajjeesaman jechuudhaan ijoollee kana soqaatu jiran. Ijoollee kun immoo amma yeroo ammaa harki dhokataniitu jiran. Ijoollee immoo kan uummanni hawaasni isatti fageessaniitu dhiskaniitu jiru. Kanatti baay'ee tokko miidhama hagana jedhamne keessa jira baay'ee miidhamarra jirti ijoolleen kun. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni Oromoo kun yakki isaan hojjetan tokkos hin jiru. Gareen komaandi poostii wayita ammaa kana sababaan dargaggoota kana hidhaa jiraniif Oromoo ta'uu fi saba isaaniitiif quuqamuu qofaadha jedhan. Wanta biraa osoo hin ta'in Oromoo ta'uudha. Amma yeroo ammaatitti Oromoo ta'uu ni akka ta'ee jira natti fakkaata akka waan keessatti ijoolleen kan yeroo mormii isaanii isa dhageessisan isa karaa nagaatiin qabeenya dhuunfaa osoo hin tuqin nama dhuunfaa osoo hin tuqin isaan mormii isaanii dhageessifachaa tura. Yeroo sanitti yookaan guyyaa sanitti banamee xiyyiitii akkaataa rasaasa 1,053 kan dhufe. Isaan keessa garuu namoonni jahaadhaan manii turanii isaan nafsee isaanii baanii miidhama taasisaa kan Oromoo ta'uu bichaadha barara. Mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee ture namoonni jaha rasaasa loltoota agaaziitti rukutamanii miidhamuullee himan. Ammas miidhaa kana fakkaatu raawwachuuf labsii yeroo muddamaa labsatanii ifatti socho'aa jiru jedhan. Haala amma argaa jirru kanaan rakkoon biyyattii haguugee jiru daran yaaddessaadha. Lubbuu isaanii baraaruuf jecha dargaggoonni hidhamiinsa irraa hafan biyyattii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiru. Magaalaa fi baadiyaalee hunda keessa jiraataa kan jiran manguddoota umriin gaheeyyii ta'an qofaadha. Manguddoonni kun wayita ilmaan isaanii miidhamaa jiraniif dubbatanitti isaanis mudataa kan jiru hidhamiinsaaf dararamiinsa ammeenyaa ta'uu namni kun himan. Akkatti galatti deemaa jirtu tilmaamuudhaaf illee waan nama dhufuufi magaalittii keessa dargaggoonni sirumaa jiran kan jiraachaa jiru bakka abbootiin keenyayyuu waa'ee mirga ofiitiin waroonni dubbatan illee tokko tokko hidhamanii hin jiru. Magaalittii sun amma magaalaa tokko baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e baay'ee bakka dargaggeessi hundumaa mootummaan guututti keessa baqata jechuu danda'a. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa golgaa godhachuudhaan sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachaa jira jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa. Bara 2014 baatii bitootessaa keessaa barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa wal gurmeessuun mormii isaan eegalan otoon turin barattoota Amboo bira ga'ee otoo walirraa hin citin baatii 2 guutuuf yuunivarsiitii kolleejjii sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa otoon jenne barattooti godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran mormii jajjabaa geggeessuun qalbii addunyaa hatanii turanii jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa ibsasaa kaleessa baase kana keessatti. Akka ibsa kanaatti yeroo sana Oromoota 81 keessumaa immoo barattoota yuunivarsiitiitu hidhattoota mootummaatiin ajjeefame. Kumaatamni ammoo ni hidhaman. Kan hafan ammoo dhiibbaa fi dararaa adda addaatiin akka callisan taasifamanii jedha. Baatii 18 booda dibaan mormii sanaa ukkaanfamee ture Finfinneerraa kiiloomeetirii 80 irratti kan argamtu magaalaa xiqqittii Gincii keessaa 12 bara 2015 finiine. Guyyaa sanarraa jalqabee waggaa tokko guutuu Oromiyaan gama mirga namoomaan qisaasama hamaa keessa jirti jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa kun. Bara 2015 baatii sadaasaa sanarraa jalqabee dhaabbatichi Oromoota lakkoofsaan 2,000 ta'an kanneen hidhattoota mootummaatiin ajjeefaman jedhu galmeessee akka jiru kan ibse liigiin mirga namoomaa kun 1,000 hedduutti kanneen lakkaa'aman har'allee achi buuteen isaanii hin beekamne. Kumooti hedduun ammoo mana hidhaa keessatti dararaa gurguddaaf saaxilamanii jiraachaatti jiru. Hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii jireenya daggalaaf saaxilamaniiru. Mootummaan sun kabaja ayyaana irreechaa irratti dhukaasa banee erga lubbuun namoota hedduu darbeen booda aarii uummataaf labsii yeroo muddamaa jedhee kan inni baase sun matumaa sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachuuf carraa biraa isaa laatee jira jedha liigiin kun. Onkololeessa 8 bara 2016 guyyaa mootummaan labsii yeroo muddamaa sana labseen as uummati miliyoonota hedduun lakkaa'aman jireenya dirree waraanaati kan isaan jiraachaa jirani. Ajjeechaan dachaan itti fufee jira. Mana tokko keessa haati ijoollee 2-3 awwaallachaa jirti jedhee jira ibsi kun. Namni Oromoo ta'e hundi bakka deemutti mirgisaa sarbama, ni reebamaa, ni sakatta'amas. Hidhattoota mootummaatiin qabeenyi isaa ni saamama. Dubartootarraa warqee muruun bilbila gaarii argannaan fudhachuu fi dukkanaan da'atanii mana namootaa cabsanii saamuun shamarran gudeeduun hojii guyyaa ta'aatti jira jedha. Akka liigiin mirga namoomaa jedhutti kun Oromiyaa keessa qofaan kan murtaa'ee hafe miti. Naannoo Amaaraa fi Koonsoo keessattillee waanuma Oromiyaan wal fakkaatutu raawwachaatti jira.
Guyya guyyaatti namooti waraana agaaziitiin ajjeefamaatti jiru. Hedduun ammoo bakka isaan itti geessamaniyyuu hin beekamne jedha. Odeeffannoo nuti maatiirraa argannu harka mirkaneessutti Oromiyaa keessa guyya guyyaatti ba'anii otoo kan gara manaatti hin deebiin afan dargaggoota meeqa maqaan nu gahaa oolaa jedha liigiin kun. Liigiin mirga namoomaa ibsa isaa kana keessatti namoota achi buuteen isaanii dhabaman kanneen maayikalaawwii jiraachuun isaanii mirkanaa'ee fi kanneen mana hidhaa garaagaraa keessa jiran tartiibaan kaa'ee jira. Mootummaan kun dargaggootaa fi namoota baratan irratti fuulleeffatee akka dhiibbaa geessisaa jiru ragaa qabatamaa qabnaa kan jedhu liigiin mirga namoomaa kun haala amma biyyattiin keessa jirtu kanatti yakka guyya guyyaan dalagamu hordofanii baasuun daran akka itti cimaa jiru ibsuun mootummaan marsaalee hawaasummaan icciitisaa kun akka gadi hin baaneef jecha intarneeta balleessee labsii sana golgaa godhachuudhaan uummata irratti dhiibbaa gurguddaa duguuggaa sanyii gitu raawwachaatti jira jedhee jira. Godina Jimmaa magaalaa Sarbootti wal dhabdee poolisoota Oromiyaa fi loltoota agaazii gidduutti uumameen poolisoonni Oromiyaa meeshaa guutuudhaan mootummaa ganuudhaan gara uummataatti makamaa jiraachuun himame. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarbootti mormii jiraattonni dhiyeessan fuuldura dhaabbachuuf kan carraaqani milishaa tokko irratti qeerroowwan naannoo kanaa tarkaanfii fudhachuu isaanii hordofuudhaan humnoonni waraana agaazii naannoo kana goolaa jiraachuun isaanii himame. Waa'ee irratti maatii irratti laalchisee ijoolleen biyyaa kana baadiyyaa irraa gabaan akka hin dhaabbanne jedhanii turan. Milishaan garuu lafti nagaaraa gabaadhaan akka dhaabbattan jechuudhaan nama ijoolleen qeerroon aaduurra kan ka'an nama kana ajjeesanii meeshaa fudhatanii deemanii fudhataniiru. Nama kana wal quba qabdan jechuudha kan ka'een amma agaazii uummata ijoollee warra qeerroo kanas ta'ee namoota waan kanarraa quba hin qabne miidhuu fi dararuu fi hidhuu fi kunneen itti hammaatee jira yeroo ammaa kana keessatti ijoollee. Kaayyoon hiriira jiraattota kanneenis ajjeechaan garmaleen maaliif saba Oromoo irratti raawwata isa jedhuuf akka ta'es namni nuyi dubbisne kun himaniiru. Gaaffii jiraattonni karaa nagaan gaafatan karaa nagaan deebisuun kan isa rakkisu mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa namoota kanneenitti bobbaasuudhaan kabajaman mirga isaanii molquu bira darbee ajjeechaa raawwachaatti akka jirudha. Gochaan kun kan isaan aarse poolisoonni Oromiyaa hedduun meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliqanii qabsoo sabichaatti makamuu isaanis namni kun himanii jiru. Maatii rukutaa jiru nama agaaziidha waraana lammii Tigireetis jedhatuun poolisoonni Oromiyaas immoo kanarraa aaruurraa kan ka'an namoonni sadii maqaa biraa amma jala deemnee maqaa biraallee yeroo biraatiin jedhanii dandeenyaan badaniiru meeshaa fudhatanii ijoolleen barbaadamaa jiramus badanii jiran achirraa bakkatanirraa nama baay'een gara gaddaatti galanii. Amma naannoo keenya keessa tasgabbiin hin jiru kan jedhani namni nuyi dubbisne kun gara magaalaa guddoo godina keenyaa kan taate magaalaa Jimmaa seenuudhaan duratti sagantaa jabaatu gaggeeffamaatti jira jedhu. Waan nageenyaa tokkollee hin jiru asirraa'uu babal'atee amma magaalaa Jimmaa seenuu fakkiirraa bakka sadii afur taa'utti fakkashamtee qaamaa fi bakka naannoo ishee jiru hunduma irratti fakkashaatu jira gaazexaanii kumanti postiidhaan fakkashamaa jira nageenyi tokkollee hin jiru sodaadhaa jira qeerroo. Poolisoonni Oromiyaa iddoowwan garagaraatti meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliquun sochii warraaqsa sabichi taasisaa jirutti dabalamaa jiraachuu isaanis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar Yuunivarsiitichi muummee barnootaa hojiin ittiin hin argamnetti nu ramadee akka nuti barannuuf nu dirqisiisaa jira jechuun komataa jiran. Barattoonni kun akka isaan jedhanitti kan wal'aansa beelladootaa irratti fuulleeffate gosa barnootaa veterinarii medicine jedhu jalatti kan dhiyeenya banamee fi achuma Yuunivarsiitii Gondar keessa qofa kan laatamu gosa barnootaa animal farmaasii jedhudha jedhu. Animal farmaasiin kun gosa barnootaa veterinarii irraan kan addummaa guddaa hin qabaanne ta'u kan nu hime barataan Yuunivarsiitii Gondar tokko Yuunivarsiitiin sun haga ammaatti gosa barnoota kanaan kan eebbise bobbaase marsaa tokkoffaa qofaa jedha. Dipaartimentii mootummaanitti Itoophiyaa hin beeku. Kanatti dipaartimentiin kun kan uumame asuma Yuunivarsiitii kana keessatti qofadha. Kanas immoo kan uumame galii ittiin argachuudhaaf malee waan biraa miti. Yeroo jalqabaati dipaartimentichi waggaa
keessatti si'a tokko badda eebbisiise barattoonni eebbisiise tokko waan ta'e hojii argatan hin jiru maaliif yuunivarsiitiin beekee beeksisa qaxarrii baasumtuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanarraa kaasanii ijoolleen bara darbee kaasanii gaafii gaafachaa turan yuunivarsiitiin nu beeksisaa yookiin immoo jijjiirraa gara uumamaa faarmaasiitti jedhanii jechuudha. Jarri kun garuu isin beeksifnaa fi yuunivarsiitii jedhanii waggaa hedduu boonsaa turanii gara ijoolleen gaafa deebii eeggachuu dhufan wanti isin hin beeksifne sitti wanta kan akkuma jechuudha. Achiin ijoolleen erganuu hin beeksifne ta'ee gara nama faarmaasiitti nu jijjiiraa jedhanii gaafatan. Achiin atuma qaxaroo kan beellamaa irratti borutti jedhanii osuma qabanii afaan ga'anii. Barataan kun akka jedhutti muummeen animal faarmaasii jedhu kun yuunivarsiitii Itoophiyaa kanneen biroo keessatti kan hin argamnee fi siivil sarviziin biyya Itoophiyaa kan hin beekne muummee mootummaan as yuunivarsiitii kana keessatti qofa gadi dhaabeedha jedha. Muummeen kun biyyattii keessatti beekamtii kamillee waan hin qabaanneef barattoonni marsaa duraa yuunivarsiitii kanarraa eebbifamanii ba'an hanga ammaatti carraa hojii tokkollee hin arganne. Barattoonni kun dhimma kanarratti har'a boordii mana barumsichaa waliin marii akka qabaataa turanis naa himeera barataan kun. Bifa kanaan ijoolleen beellama kanarratti argamanii gaggeeffatanii saduma kana jaalattoonni dubbitanii isuma barattu jedhanii gorsa. Walgahii har'aadha walgahii pirezidaantii kan ta'an irratti walgahicha kan waame pirezidaantii Nagiddiiti Doktor Dasan Gurman Gashatti. Isaanumatu waame achirratti isaan torban darbe keessa walgahii barattoonni sadarkaa federaalatti jechuudha yuunivarsiitii kana bakka bu'anii kanatti jechuudha kan isaan hin argamne amma dhagaanii irraa waamanii akka jedhanii jaalatan jechuudha. Achirratti maal jedhanii yaa'u jaalattoonni dubbatanis hin barattu jedhanii kana booda ijoolleen qaamni qoomii fuudhu jira kan yookiin keessa achi gubbaatti gaafa isaanii hiriira baanii gaafatan humna poolisii namni kan akka jedhanii beeksisaniitti waan amma ijoolleen hin gallaati gara maatii gallaati kiraansi nama kennaa jennaan daawwatan hin barsiifne adda jettanii hin gallaati kiraansi nama kennaa jennaan sigaan dhawwatan. Muummeen kun gara himaan faarmaasiitti akka nuu jijjiiramuuf yeroo adda addaa gaaffii dhiyeessaa turree kan jedhu barataan kun walga'iin isaanii har'aa akka milkii malee xumuramellee nu himee jira. Barataan kun akka jirutti kanneen bara darbe eebbifaman marsaa duraa keessaa barataa tokko qofaatu carraa hojii argate innumtuu yuunivarsiitii sana achumatti hambifamee jedha. Barataan humna ammaatti hojii argate hin jiru warra eebbifaman bara darbee jalqabaaf bara darbee eebbifaman dipaartimentii kan nama ajaa'ibu waggaa tokkoffaan gaasii kana irratti hundaa'anii waggaa tokkoffaa biqilchanii yookiin waliin jedhama waggaa tokkoffaa turma jechuudha. Dipaartimenticha irratti waggaa tokkoffaa ta'uu yoo dabalataan biqilchanii waliin jedhama dipaartimentii waggaa tokkoffaan barama warra sirna madaman amma jireenya waggaa lammaffadha amma shafaa jiran kan gaasii kana irratti waggaa isaan dhibba tokko lafa. Waggaa tokko bicha irra darbe Oromiyaa irraa kan isaanii tuma simintii gochuu jaalatu wasun kan isaanii tuma fakkeenya gochuudha jaalatu kan isaanii tuma kan isaanii dipaartimentii irra. Uumaa faarmaasii barcaa irraa maddisiisa. Isaan jijjiiranii kan nama ajaa'ibu dipaartimenticha keessa parsantii 70 ijoollee keenyadha. Kanatti amma ijoolleen doomu maal jennee warra keenyatti gallaa daandii yoo beeknu nuti gara biraa deemna malee bu'aa jiru kan nama ajaa'ibu walitti deemanii inni kaan haati isaa duwwaa barsiisan nama ajaa'ibu baay'ee bu'aa jiru immoo busanii kutaa fuudhanii siwaar jalaa ta'eera godhanamaa siwaar jalaa ta'eera. Boordiin yuunivarsiitichaa miseensota mootummaatiin guute gaaffii keenya kana dabsuun barattoota 86 kanneen waggaa tokkoffaati hanga waggaa afuraffaatti jiran ari'uuf murteessee jira erga jedheen booda kanneen hafne ammoo bor kutaa seennee barmoota hin jalqabnu yoo ta'e akka yuunivarsiitii sana gadi dhiisnee baanuuf nu akeekkachiisanii jiru jedha. Akka barataan kun jedhutti muummee hojii ittiin hin arganne barannee deebinee gara maatiitti gallee ammas ba'aa isaanitti ta'uu keenyarra furmaata kan jennu asumaan gara biraa deemuuf fala barbaadaa jirraa jedhee jira. Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaatti luboonni mana amantaa Ortoodooksii Kidaana Mihiratii humnoota waraanaa wayyaaneen ukkaanfamuun himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Jiraataan magaalaa Buraayyuu akka yaada isaanii OMN'if dhiyeessanitti gaaffii jiraattonni maaliif luboonni keenya hidhamu manni sagadaa keenya kabajamuu osoo qabu meeshaa waraanaan gooluun maalinni jedhanii gaafataniif deebiin humnoota waraanaan nutti bobbaasuun nu reebsisuu ta'e jechuun komatu. Ijaaramee ture isaan immoo guyyaa kaleessaa halkan isaa sagalitti seenaniiti waan jiru qabeenya keessa jiru fudhatanii meeshaan gara meeshaa 500 maal achitti tokkomame jedhanii yoo wanta adda addaa taa'utee taa'onni jiru qabsanii keessota akka jirutti fuudhanii deemanii jedhani bakka iddoodhuma isaan jiranii hin beekamne amma nuti eeggaadhamnis asitti nu dhiyeessii dhoorkanii uummata reebaa jiru amma guyyaa irraa turre. Akka namni kun himanitti manni waaqeffannaa kun kan ijaarame yeroon isaa fagoo miti yommuu ijaaraatti turres bulchiinsi magaalaa Buraayyuus ta'e qaamni dhimmi ilaallatu hundi sirriitti beeku maaliif akka mana amantaa keenya nu jalaa sarban nuuf hin galle jechuudhaan dhimmicha addeeffatanii qeequ.
Gandumarraa komaandi koostii namatti tokko miti amantaa iddoo amantaa rabbasuu miti meeshaa irratti keessa jira jedhanii ni tokkomanii gara meeshaa 500 iyyuutiin asitti argaman jedhanii jedhanii qabata godhatanii nama uummanni asitti bahee gara malee dubbiin kaanan kana malatanii meeshaa asitti argaman jedhanii meeshaa tokkomamee jedhanii qabsanii jimlaata batasaan irra taa'uu fi waan toota adda addaa namoota uffaamsanii fuudhanii deemanii bakka. Meeshaa maaltu jira iddoo amantiidha meeshaa maaltu jira siistanii mayoo warri wayyaaniitiin qabata uummanni itti baanan waan jedhan dhabame uummata gara malee nama 7,000 ta'a uummanni asitti ba'ee jedhee harkatti nama qabnaan inni nuti meeshaa jira jedhanii tokkomanii isaanis immoo iddoon warra keessota qabaman iddoon itti nuti fudhannu hin jirru gadisiisnati amma dubbii jiraatu ka'a waan ta'eef uummanni nurra tuffaadhaan faragaaggaadha jedhanii uummanni gizee ba'ee gara isaanitti martuu amma deebisnee sinnee dhumnaatti gaafatamaan nuyi jedhanii fuudhanii deeman namoota keessatti. Mootummaan wayyaanee miidiyaa ofii isaa dhuunfatee jiruun amantiin nama kamiyyuu kabajamee jira jecha yoo akkasitti kan namoota sarbu ta'e egereen bulchiinsa mootummaa kana waan miila fageeffatu miti jechuudhaanis dubbatu. Namni kun dabaluun akka himanitti manneen jireenyaa naannoo kanatti heddumminaan ijaaramanii jiran mootummaan dantaa dhuunfaasaaf jecha maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuun diigaatti jira jechuunis dubbataniiru. Sababa manneen hedduun diigamaatti jiraniin namoonni gara daandiitti ba'anii jiraachuuf dirqamuu isaanis namni kun himaniiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 02 80 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Yaa mootummaan labsii yeroo muddamaa sana labseen as uummati miliyoonota hedduun lakkaa'aman jireenya dirree waraanaati kan isaan jiraachaa jirani. Ajjeechaan dachaan itti fufee jira. Mana tokko keessa haati ijoollee 2-3 awwaallachaa jirti jedhee jira ibsi kun. Namni Oromoo ta'e hundi bakka deemutti mirgisaa sarbama, ni reebamaa, ni sakatta'amas. Hidhattoota mootummaatiin qabeenyi isaa ni saamama. Dubartootarraa warqee muruun bilbila gaarii argannaan fudhachuu fi dukkanaan da'atanii mana namootaa cabsanii saamuun shamarran gudeeduun hojii guyya guyyaa ta'aatti jira jedha. Akka liigiin mirga namoomaa jedhutti kun Oromiyaa keessa qofaan kan murtaa'ee hafe miti. Naannoo Amaaraa fi Koonsoo keessattillee waanuma Oromiyaan wal fakkaatutu raawwachaatti jira. Guyya guyyaatti namooti waraana agaaziitiin ajjeefamaatti jiru. Hedduun ammoo bakka isaan itti geessamaniyyuu hin beekamne jedha. Odeeffannoo nuti maatiirraa argannu harka mirkaneessutti Oromiyaa keessa guyya guyyaatti ba'anii otoo kan gara manaatti hin deebiin afan dargaggoota meeqa maqaan nu gahaa oolaa jedha liigiin kun.
Liigiin mirga namoomaa ibsa isaa kana keessatti namoota achi buuteen isaanii dhabaman kanneen maayikalaawwii jiraachuun isaanii mirkanaa'ee fi kanneen mana hidhaa garaagaraa keessa jiran tartiibaan kaa'ee jira. Mootummaan kun dargaggootaa fi namoota baratan irratti fuulleeffatee akka dhiibbaa geessisaa jiru ragaa qabatamaa qabnaa kan jedhu liigiin mirga namoomaa kun haala amma biyyattiin keessa jirtu kanatti yakka guyya guyyaan dalagamu hordofanii baasuun daran akka itti cimaa jiru ibsuun mootummaan marsaalee hawaasummaan icciitisaa kun akka gad hin baaneef jecha intarneeta balleessee labsii sana golgaa godhachuudhaan uummata irratti dhiibbaa gurguddaa duguggaa sanyii gitu raawwachaatti jira jedhee jira. Godina Jimmaa magaalaa Sarbootti wal dhabdee poolisoota Oromiyaa fi loltoota Agaazii gidduutti uumameen poolisoonni Oromiyaa meeshaa guutuudhaan mootummaa ganuudhaan gara uummataatti makamaa jiraachuun himame. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarbootti mormii jiraattonni dhiyeessan fuuldura dhaabbachuuf kan carraaqan milishaa tokko irratti qeerroowwan naannoo kanaa tarkaanfii fudhachuu isaanii hordofuudhaan humnoonni waraana Agaazii naannoo kana goolaa jiraachuun isaanii himame. Waa'ee irreechaa dhumaatii irreechaa laalchisee ijoolleen biyyaa kana baadiyyaa irraa gabaana kan dhaabbanne jedhanii turan. Milishaan garuu latti nagaaraa gabaadhaan akka dhaabbattan jechuudhaan nama ijoolleen qeerroon aaduurra kan ka'an nama kana argitanii meeshaa fudhatanii deemanii fudhataniiru. Nama kana wal quba qabdan jechuudha kan ta'een amma Agaaziin uummata ijoollee warra qeerroo kanas ta'ee namoota waan kanarraa quba hin qabne miidhuu fi dararuu fi hidhuu fi cimeen itti hammaatee jira yeroo ammaa kana keessatti ijoollee. Kaayyoon hiriira jiraattota kanneenis ajjeechaan garmaleen maaliif saba Oromoo irratti raawwata isa jedhuuf akka ta'es namni nuyi dubbisne kun himaniiru. Gaaffii jiraattonni karaa nagaan gaafatan karaa nagaan deebisuun kan isa rakkisu mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa namoota kanneenitti bobbaasuudhaan kabajama mirga isaanii molquu bira darbee ajjeechaa raawwachaatti akka jirudha. Gochaan kun kan isaan aarse poolisoonni Oromiyaa hedduun meeshaa hidhannoo Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanne irra oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Harargee lixaa aanaa Masalaatti mana murtii aanichaa dargaggoota 13 irratti waggaa 11 fi tokko isaanii irratti ammoo qarshii 2,000 murteessuun isaa himame. Itichaa Guddataa kan qindeeffate qaba. Manni murtii godina Harargee lixaa aanaa Masalaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen qeerroowwan 13 irratti hidhaa waggaa 11 fi tokko isaanii irratti qarshii 2,000 murteessuun himame. Aanaa Masalaa Arabdaa zoonii Coomaa keessatti namoota 13 jechuudha. Maqaan isaanii Jaafar Kaanijee, Naggash Sultaan, Jaafar Mizaayii, Ahadee Mahamad Ibiroo, Jahil Abdisabaa, Jiinee Haamid, Beedee Mahamad, Aadam Ahmed Minnat, Hussein Aadan, Mahamad Rashid, Mahamad Hussein, Abdul Sadiq, Kamal Mahamad Ibiroo, kan midhaan qofa Borojaa Jaamaa isaan kana murtiitti dhiyeessanii waggaa 11 fi adabbii maallaqaa qarshii 2,000 itti muranii deemarraan ta'e. Murtoon murtaa'es ta'e himannaan qeerroowwan kanneen irratti dhiyaate shira mootummaa wayyaaneen kan golgamedha kan jedhani namni kun gochaan kun tasumaa sochii saba Oromoo taasisaatti jirus ta'e kaayyoo keenyarraa duubatti kan nu deebisu miti jechuudhaan dargaggoonni kunneen diddaa isaanii agarsiisaa akka turanis namni dhaddacha kana hordofaatti turan tokko OMN'tti himanii jiru. Waajjiraalee mootummaa bultoonni waraana meeshaa waraanaa boojisan jechuudhaan himata karaa shororkeessummaatti himatan jechuudha isaan kana. Namoonni naannoo mana murtii kanaatti argamanis gama isaaniitiin wayyaaneen guyyaa 11 biyyattii bulchuudhaaf abdii hin qabne hidhaa waggaa 11 qeerroowwan kanneen irratti murteessuun salphina jechuun itti qoosaa akka turanis namni kun himanii jiru. Qabsoo keenyarraa itti fufnaa
waqtichi ajiin oromoodhaa bakka na barbaatu hidha jiraa hidhaan oromoodhaaf mana jechaa turani hanqaa bilisoomitti hidhaa fi ajjechaan uleen duba hin deebisu jechaa turan jechuudha. Haalli naannoo masalaa jiroo dhimma kana faana wal qabsiisee maal fakkaata galgala kana? Nama adda bittinneessaa turani waraanni bittinneessaa jechuudha waan kana nama akka walitti qabamne bittinneessaa turani gara mana murtii sanitti gartee firootanii fi haadhaa fi abbaa maatii warra kanaaf waan dhufan achi ayyaata turani akka asii jaamichaa namni garuu hidhaan duba hin deebisu itti wayyaan itti waggaa kana tokko bulchuu dhiisuuti guyyaa kana tokko humna rabbii hin beekaa jechaa turan jechuudha. Haa ta'u gaa galatoomii ulfaadhu ibsanuuf kenniteef. Dhaanta dabalataa hin qabu. Tole maal ture mee dhaammadhu? Dhaanta dabalataa kana Oromoo diyaaspooraa jiraatan waan jechuu barbaadu. Oromoo diyaaspooraa jettan wanni irratti xiyyeeffatan qeerroo biyya keessaa irraa jirtu kanarra hidhachiisuu irratti jabaadhaan jiran. Ammallee humni afaan qawweetiin waan nu fixaa jiru wayyaaniin afaan qawwee malee waan hin beekne nutis tokkummaa hidhannee Oromoo keessaa irraa baasuu qabnaan jedha. Dhaamsa jaamaa seera Walloo aanaa baatee keessatti hidhattooti mootummaa namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jirantu himame bal'ina oduu kanaaf Usmaan Ukkume. Tibba kanarraa jalqabee Walloo aanaalee baatee Harxummaa Fursee Daawwee fi bakka garagaraatti miidhaan hammeenyaa hoomaa waraana biyyattiin jiraattota mudataa jiru ammas itti fufee jira. Jiraattonni aanaalee kanniin roorroo isaan irratti fe'amtee jirtu ofirraa fonqolchuuf diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Aanaa baatee keessatti guyyaa kaleessaa osoo jiraattonni diddaa isaanii agarsiisaa jiranitti tarkaanfii loltoonni gara jabeeyyii irratti fudhataniin lubbuun namoota nagaa darbuu jiraataa naannichaa tokko dubbatan. Baateettis kaleessallee wallolaa oolan hubannoo cimaallee jedhamnee uummata Oromoo keessaa namni lama du'ee kan jaldeessanii kanaan ammoo wattaaddarriin akkatti qabameetti dhiyeessuusillee dhimee ol garangallee jechaa dartee nutti beeksisanii ture. Namni kun akka nuuf himanitti hoomaan waraana biyyattii tarkaanfiilee kana fakkaatu namoota nagaa irratti fudhachuuf ammas gamasitti bobbaafamaa akka jiran ibsan. Nagaa fi tasgabbiin aanaalee hedduu keessatti dhabamuu kan nuuf himan namni kun kana raawwachaa kan jiran loltoota gara jabeeyyii mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru bobbaaseen akka ta'e ibsan. Rakkooleen kun gara aanaa Harxummaa Fursee keessattis geggeeffamaa akka jiru himanii magaalaa Caffaa Roobiitti ammoo loltoonni kun humnaan jiraattota harkaa qabeenya saamaa jiran. Akkuma hawaasa bal'atti biyyattii nagartee akka diinaa godhate dhukaasa diingadda banamee nama warra seenan nama affaasa warra seenee jiraatatti beetis arraa fudhatanii qabeenya 50,000 irra garafanii wayyaanee garafa akka diinatti qabatee jecha hawaasa bal'aa akka diinatti qabatee bakkuma hawaasni akka jiruun baqatee nuti jira waan kanaan ka'e hin jirtu inni shakki buchillee keessa agartee buchillee baasee bineetti gadhiisee kanaan ammoo itti guddaa irratti dhiyeessuu jira kan ta'aa jiru kun magaalaa Caffaa Aanaa Akka namni kun jedhanitti labsiin yeroo muddamaa bahee kun nagaaf tasgabbii buusuu osoo hin taane ummatoota biyyattii irraa miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf jedhan. Kun ammoo haga ji'oota jahaatti kan itti fufu ta'uu eeranii sababa kanaaf jiraattonni hiraarfamaa jiraachuu himan. Sababa uummata Oromoo dhiyeenya dhufaasitti bane kanaan waan ta'e biyyattii hamma ji'a jahaa immoo dimokiraasiin hin jiru hamma ji'a jahaa dimokiraasiin hin jiru namni qabame adabbii takka malee akkanumaan adabaniituma seerratti dhiyeessanii jechuudha. Namoonni qabaman kanaan nama baay'ee jira kan baqatee immoo ulaasaa qabeenya isaa warraafamee ulaasaa fitee deemee jira. Wayita miidhaan hammeenyaa namoota nagaa mudataa jiru kanatti diddaan ummatichaa daran finiinaa akka jirus ibsan. Haala kanaan jiraachuun hin danda'amne inni kaan afamuutii ofirraa biyya bifnaa jedhee eeggatutti jira afamuutii afaan qawweetiin ofirraa darbatine jedhee kanaan waan ta'e nu hin dinni seenii jedhanii mukatti tumanii kun yoo nurraa buqqa'e malee bineensonni kun hin taane kan jedhan dhiyeessan. Kanaan miidhaa guddaa mootummaan inni irratti fudhatee jira. Hawaasni akka jiruun akka bal'inatti makanii jiranii kanaan seenii jechaan mirkaneessanii jiran. Itti dabaluun namni kun akka himanitti mootummaan humnaan taayitaa dhuunfatee jiru Oromiyaa keessatti ajjeechaa raawwataa jiru kana gara aanaa isaanii keessattis haala wal fakkaatuun geggeessaa jira jedhan. Uummata Oromoo bakka hundatti adamsee fixuudhaaf karoora bara dheeraa mootummichaa ta'ullee ibsanii jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Baaraa keessatti jiraattoti loltoota agaazii irratti tarkaanfii fudhachuun himame. Bal'ina oduu kanaaf Jamaal Waabe.
Odeessi tibban arganne akka ibsutti godina addaa naannawa Finfinnee aanaa Barraaq ganda Roggee Aabbuu jedhamutti loltoonni agaazii gaafa guyyaa gabaa kamisaa uummata nagaa bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa ture irratti dhukaasa baneera. Haleellaa uummata nagaa irratti agaaziin raawwate kanaan mucaan waggaa 17 kan maqaan isaa Abdul Qaalib Nagaas jedhamu gara jabeenyaan rasaasa lamaan ajjeefamuun isaa beekameera. Uummanni Oromoo naannawa sanaas gocha gara jabeenyaa agaaziin raawwate kana mormuudhaan fardaa fi lafoodhaan birmachuun agaazii gocha kana raawwate battalumatti ajjeesuu isaanii kan ibse maddi odeeffannoo keenyaa kun bulchiinsi aanichaas waraana agaazii uummatatti waamuudhaan uummata nagaa golchisuu isaanii mirkaneesseera. Haaluma kanaan waraanni agaazii uummata nagaa gabaadhaa galaa ture daandii irratti eeguudhaan haleellaa cimaa kan irratti raawwate yommuu ta'u namoonni hedduunis kan miidhaman ta'uun isaa beekameera. Kana malees agaaziin halkan guutuu manarra naanna'uudhaan uummata nagaa isintu jeequmsa kaasa jechuudhaan gara jabeenyaan reebaa akka jiru maddi odeeffannoo keenyaa kun dabalee ibseera. Godina Arsii aanaa Baalee Gazgaaritti dargaggoonni 170 waajjira bulchiinsa aanichaatti hidhamanii akka jirantu himame. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Ukkume. Mormiilee kanaan dura aanaa Baalee Gazgaar keessatti geggeeffamee tureen namoonni hagi tokko loltoota agaaziitiin yoo ajjeefaman namoonni 6 madaa'uun kan dagatamu miti. Loltoonni kun ajjeechaan isaan hanqannaan ammas namoota nagaa duuchaanidhaa jiran. Haga ammaatti dargaggoonni 170 ol waajjira buufata poolisii aanaa Baalee Gazgaaritti yoo hidhaman 30 ol ammoo gara mooraa leenjii waraana xollaa itti fudhatamu jiraataan aanichaa tokko nuuf himan. Amma yeroo ammaa kanatti haga ammaa akkuma tufeetti dargaggoonni 175 achumatti aanichumatti hafanii jiru. Ijoollee warri dargaggoonni immoo kuuwwan xollaa darban keessaa akka odeeffannoo waan tokko dhagayetti dargaggoonni 32 magaalaa Adaamaa keessa mana sirreessaa Adaamaatti deebi'anii isaan hafan immoo murtii akka fudhatanuuf adda Finfinneetti taasifaman kan jedhu tokkollee dhagaye. Loltoonni kun kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan jechuun dargaggoota hedduu irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf barbaadaa akka jiranis namni kun dubbatan. Sababa kanaaf dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa baqatanii jiraachuu himan. Dargaggoo murteessaa Amaan Ahmadii fi dargaggoo Mangistuu Biraan keessattu dargaggoo Mangistuu Biraan waggaa tokko hidhamaa dararaa fi rakkoo haga hin jedhamne keessa ture. Kanaafuu amma isaan kan ammoo akkasitti barbaadeewwan kumaandi boosiidhaan akka bakka argamanitti akka dhahamanii yookaan ajjeefaman jechuudhaan ijoollee kana sokaatu jiran. Ijoolleen kun immoo amma yeroo ammaa kanatti dhokataniitu jiru. Ijoollee immoo qabuummanni hawaasni keessatti fageessanii tolchanii jiru. Kanatti baay'ee tokko miidhama hagana jedhamne keessa jira baay'ee miidhamarra jirti ijoolleen. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni Oromoo kun yakki isaan hojjetan tokkos hin jiru. Gareen komaandi poostii wayita ammaa kana sababaan dargaggoota kana hidhaa jiraniif Oromoo ta'uu fi saba isaaniitiif quuqamuu qofaadha jedhan. Wanta biraa osoo hin ta'in Oromoo ta'uudha. Amma yeroo ammaatitti Oromoo ta'uu inni akka ta'ee jira natti fakkaata akka waan keessatti ijoolleen kan yeroo mormii isaanii isa dhageessisan isa karaa nagaatiin qabeenya dhuunfaa osoo hin tuqin nama dhuunfaa osoo hin tuqin isaan mormii isaanii dhageessifachaa tura. Yeroo sanitti yookaan guyyaa sanitti banamee xiyyiitii akkaataa rasaasa 1,053 kan dhufe. Isaan keessa garuu namoonni jahaadha amanii turanii isaan nafsee isaanii baanii miidhama isaanii kan Oromoo ta'uu bichaadha barara. Mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee ture namoonni 6 rasaasa loltoota agaaziitti rukutamanii miidhamuullee himan. Ammas miidhaa kana fakkaatu raawwachuuf labsii yeroo muddamaa labsatanii ifatti socho'aa jiru jedhan. Haala amma argaa jirru kanaan rakkoon biyyattii haguugee jiru daran yaaddessaadha. Lubbuu isaanii baraaruuf jecha dargaggoonni hidhamiinsa irraa hafan biyyattii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiru. Magaalaa fi baadiyaalee hunda keessa jiraataa kan jiran manguddoota umriin gaheeyyii ta'an qofaadha. Manguddoonni kun wayita ilmaan isaanii miidhamaa jiraniif dubbatanitti isaanis mudataa kan jiru hidhamiinsaaf dararamiinsa ammeenyaa ta'uu namni kun himan. Akkatti galatti deemaa jirtu tilmaamuudhaaf illee waan nama dhufuufi magaalattii keessa dargaggoonni sirumaa jiraachaa jiran kan jiraachaa jiru bakka abbootumti keenyayyuu waa'ee mirga ofiitiin waroonni dubbatanillee tokko tokko hidhamanii jiru. Magaalattii sun amma magaalaa tokko baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e baay'ee bakka dargaggeessi hundumaa guutumaan guututti keessa baqata jechuu danda'a. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa golgaa godhachuudhaan sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachaa jira jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa.
Bara 2014 baatii bitootessaa keessaa barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa wal gurmeessuun mormii isaan eegalan otoon turin barattoota Amboo bira ga'ee otoo walirraa hin citin baatii 2 guutuuf Yuunivarsiitii Kolleejjii sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa otoon jenne barattooti godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran mormii jajjabaa geggeessuun qalbii addunyaa hatanii turanii jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa ibsasaa kaleessa baase kana keessatti. Akka ibsa kanaatti yeroo sana Oromoota 81 keessumaa immoo barattoota yuunivarsiitiitu hidhattoota mootummaatiin ajjeefame 60 ammoo ni hidhaman kan hafan ammoo dhiibbaa fi dararaa adda addaatiin akka callisan taasifamanii jedha. Baatii 18 booda dibaan mormii sanaa ukkaanfamee ture Finfinneerraa kiiloomeetirii 80 irratti kan argamtu magaalaa xiqqittii Gincii keessaa Sadaasa 12 bara 2015 finiine. Guyyaa sanarraa jalqabee waggaa tokko guutuu Oromiyaan gama mirga namoomaan qisaasama hamaa keessa jirti jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa kun. Bara 2015 baatii sadaasaa sanarraa jalqabee dhaabbatichi Oromoota lakkoobsaan 2,000 ta'an kanneen hidhattoota mootummaatiin ajjeefaman jedhu galmeessee akka jiru kan ibse liigiin mirga namoomaa kun 60,000 hedduutti kanneen lakkaa'aman har'allee achi buuteen isaanii hin beekamne. Kumooti hedduun ammoo mana hidhaa keessatti dararaa gurguddaaf saaxilamanii jiraachaatti jiru hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii jireenya daggalaaf saaxilamaniiru. Mootummaan sun kabaja ayyaana irreechaa irratti dhukaasa banee erga lubbuun namoota hedduu darbeen booda aarii uummataaf labsii yeroo muddamaa jedhee kan inni baase sun matumaa sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachuuf carraa biraa isaa laatee jira jedha liigiin kun. Onkololeessa 8 bara 2016